ለዚህ ነው ህይወትን የማላምናት። ለዚህ ነው መኖር የሰው ስም ብቻ ነው የምለው። ለዚህ ነው አለው ማለት ነውር የሚመስለኝ። ለዚህ ነው ሳለን እንከባበርና ሞትን እንቅደመው የምለው። ሞት እሳት ነው፣ ያገኘውን ይበላል። ሞት ጨለማ ነው፣ ወደ አለመተያየት ያስገባል። ወዳጄ ሳይጨልምብን እንተያይ። Biyya Itoophiyaa keessatti wanta akka muddatee hin beekne bara 2016 dhuma irratti sababa sigigaachuu lafaatiin namoota hedduun lubbuu isaanii darbuudhaan Itoophiyaa guutuu gaddaan haguugee jiraachuun miidiyaan addunyaa gabaasaa jira. Balaa sigigaachuu lafaa naannoo kibba Itoophiyaa godina gonfaatti muddatee lubbuu namoota 250 ol galaafachuunis ibsamee jira. Ammayyuu reeffi namoota barbaaduun itti fufee jira. Sababni sigigaachuu lafaa akka muddatu godhan ማሊ ኢትዮጵያ ከሰት በከወን አከሜትቲ ሙደታ በድንገት በተከሰተው በመሬት መንሸራተት ምክንያት በአካባቢው ላይ የነበሩ ሰዎች በላያቸው ላይ አፈር ተመልሶ እዚህ ያስቀራቸው ሲሆን የሞቱና እስካሁን ድረስ አስክሬናቸው ያልተገኙ ብዙ እናቶች፣ አባቶች፣ ህፃናት እስካሁንም ሰዓት ድረስ እየተፈለጉ ይገኛሉ። እናንተ ደጋግ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም ኤርትራውያን ወገኖቼ ለጎፋ ህዝብ እጅግ በጣም አስቸኳይ እርዳታ ስለሚያስፈልጋቸው በገንዘብ በቁሳቁስ እንዲሁም የህክምና ባለሙያዎች ሙያዊ እርዳታ እንድታደርጉ ስንል በፈጣሪ ስም በትህትና እንጠይቃችኋለን። እኛም የአቅማችንን ድጋፍ ለማድረግ በቦታው የተገኘን ሲሆን ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ደጋግ ወገኖቼ ለጎፋ ህዝብ የአቅማችሁን ድጋፍ እንድታደርጉና ለሚረዱ ወገኖች ይህንን ቪዲዮ በአስቸኳይ ሼር እንድታደርጉ በፈጣሪ የጎፋ ህዝብ እጅግ jaalatamtoota fi kabajamtoota hordoftoota fayyisee kan taatan hunduma keessanii bakka jirtanitti nageenyi fi jaalalli karaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'ammoo viidiyoo biraa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Hanga dhuma viidiyoo dhiyaatitti nama wajjin turaadha. Viidiyoo kiyya sheer laayik gochuudhaan namoota hedduu biraan qaqqabsiisadha. Namoonni hedduun viidiyoo kana yoo argan warroota miidhaan irra gahe akkasumas warroota balaan adda addaa irra gahe gargaaramuu danda'u waan ta'eef qarqaaruuf ቪዲዮን ኩን ነው ተሄድ በራከጋው ጃላላፊ ከበጃናን ሲንጋፈዳ ኤጋ በላ ሲግጋ ለፋ ናኖ ኪባ ኢትዮጵያ ጎደነ ጎንፋት ሙደቴን ነሙኒ ዲበላማፊ ዲግዳሚ ሰገን ኦል ገላፈቹን ኢብሳሜ ጅራ ታቴን ኢኒ ጀልቀባ ሰበበሩ በጭማ ሐለካን አዶለስ ዲግዳሚ ተካ ሮቤት ቲን ወልቀባቴ ሲግጊን ለፋ ሙደቴ hanga ammaatti reeffi namoota 229 biyyoo jalaa kaasuun kan danda'ame yoo ta'u barbaacha namoota kan itti fufu hoogganaan naannichaa BBC'f gabaasee jira. Kana dura godina Jimmaa dabalatee Itoophiyaa keessatti taatee sigiguu lafaa kan muddate ta'uun akka amma tibbana gagamaa lubbuu namoota hedduu hin qaqqabsiifne ture. Dhaabbanni fayyaa addunyaa akka jedhutti balaawwan lafaan wal qabatee uumaman keessaa sigigaachuun lafaa isa ijoo fi keessumattuu muddachuu kan danda'an jedhu.
geggeessitoonni akka jedhanitti ammoo sababni jijjiirama qilleensa addunyaatiin sigigaatuun lafaa kun amma heddummaachaa fi hammaachaa deemaa jira jechuudhaan dubbatu. Nutis odeessaa kana irraa sababbii sigigaachuu lafaa, gosa sigigaachuu lafaa akkasumas wayita taateewwan akkasii muddatan maal gochuu akka qabnu همامي چالا درگو يالفال وتكاغري سفال مش تايكرم منا بلاكنا بينكال عايزو شاكري